قاف أفريقيا ترجم الدا يونايتد ستيت خطا جيفري فلتمان ماري جدو تنكيم مومش مستر إثيوبياتي فوقنتوت عد بلسوم مومد تقراي ولين تولشات ورلالشسو ميديا ففسخنة جدان هيماتي أبي أحمد بيين كان بيو تلارد يسو جيرو غوشسو خنيس دوغوك سنيد النمرد أمنو تلاوريرا وطلقسو فكتة دبتما لمان يورا دبان غوشي سير قبلما خمك أورام بلسوم مروموتين غدنالي هورو قدر واللقات بشاولي تارا وتما جيرو ayo warani bilisum moromo qabsaaf bakkin bujeen ajayni olaanaan abaa woboo qaamolee maqaa wobootiin hidhatanii gochimmal raawwatan dur dhaabbachuu qabna hajar jaarmiyaan kun qabsoo sirni biltsiginnaa kuffisuuf godha jiruun caasa mootummaa biibulchuurra fudhate keessa bulchiisuu mata gad dhaabu dubbataa ye'uun ingidaa dabalat qaba lool Itoophiyaa keessa deemaa jiruun nageenyi hojjettoota kiyyana yaachis hajar dhaabbati mootummoota gamtoomanii United Nation maatii hojjettoota isa haydila addunyaa Itoophiyaa keessa baasuuf yoo murtees biyyoonni hedduulleen akkuma khallamiilee isaanii atattamaan Itoophiyaa keessa baasuu irratti argamu haleellawaan diroonii kakaaba Oromiyaa godina adda saba Oromoo murni biltsiginnaa raawwate jedhaniin hanga maayyoo xiqqaatti namooti 71 ajjeefamu jiraattotii Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himan haleella kanaan daa'ima kichuu waggaa lamaati hanga maanguddoo gan 70 namooti dhumuu dubbata Abrahaam Birruu waan odeeffat qaba sadaas 24 barkum lamaaf 21 guyyaa roobii guutuun oduu akka taanu dhiyaata. Kutawwan addunyaa irraa hordoftamartu nageenyi keenya isin dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan isaati kana qabannee dhiyaannee jirra ana Abrahaam Birruutu oduu isinitti hima. Gochi seer dhablummaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaatti raawwatamaa jiru kaayyoo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'uuf kan bakka bu'u miti qaamolee maqaa wabootiin hidhatanii gocha hin malle raawwatan dura dhaabbachuu feesaa jedhe ajaji olaanaan waraana bilisummaa Oromoo saamichii fi uummatatti roorrisuun faallaa naamusa waraana bilisummaa Oromoo fi aadaa waboo keessatti balfamaadha ka jedhu ibsi ajaja olaanaa ABO waboo qaamoleen gocha kana raawwatan erga Madiinaa fi dantaa dhuunfaa baadhatanii warra socho'anidha gocha kana dhaabsisuuf tarkaanfiin barbaachisu ni fudhatama jedhe. Gama birootii waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo sirna biltsiginnaa kuffisuuf godhaa jiruun iddoowwan caasaa biltsiginnaa irraa qulqullaa'anitti bulchiinsa uummataa gad dhaabuuf kan hojjetu koree bulchiinsaa fi bilisummaa kan yeroo hundeessee hojiitti seenu ibsee jira. Yuun ingidaa gabaasa bal'aa qindeessee jira. Godinaalee Oromiyaa tokko keessatti humnoota hidhataniin saamicha dabalatee yakkoonni garaagaraa hawaasa naannoo irratti raawwatamaa jiraachuu komiin darbee hawaasa biraa dhagahamu ni mul'isa. Qaamoleen gocha kana raawwatan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kan socho'an ta'us himu jiraattonni. Ana Gobbuu Sayyoodha. Godinni Wallagga Bahaadha. Gandi isaa immoo ganda Ulumaa Caalaa jedhamu keessatti nama sadaffaadha. Faamilii koo dabalatee nama sadaffaa irratti saamichi kan gaggeeffame jechuudha. Callisanii manuma dhaqanii ganamas ta'ee guyyaas ta'ee horiima bakka horiin jiruutis taanaan mooraa keessaallee yaafutanii fudhatanii madeemu beekta. Baay'ee jibbisiisa uummanni baay'ee rakkachaa jira. Yoo dubbatan ni rukutamu. Abaa'uudha jechuuf hin dandeessu. Ana kahuutti abaa'uun kana go'a jee yaadu maaliif kaayyoon isaanii kanatti fakkaatu. Ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo ABO waboo yakka maqaa wabootiin hawaasa mudataa jiru kana ilaalchisuun ibsaa sadaasa 23 bara 2021 baaseen uummata saamuun yakka olaanaadha jedhe. Yakkoonni kunneen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin godinaalee Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti hawaasa keenya mudataa jiraachuu quba qabna. Qaamni yakka kana raawwachaa jiru kamuu kan waraana bilisummaa Oromoo bakka hin buunedha. Ergama diinaa kan qabudha jedhe ABO waboon ibsasaa kanaan. Qaamni maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hawaasa cunqursuu fi saamicha raawwatu kun kan dantaa dhuunfaaf dhaabbate malee kan qabsoo sabaaf hiriire miti. Sirna dhablee waan ta'eef tarkaanfiin barbaachisu kan irratti fudhatamu ta'uu hubachiisnaa jedhe ajajni olaanaa waraana bilisummaa Oromoo. Waboon akeekaa adda bilisummaa Oromoo qabatee uummata Oromoo cunqursaa fi saamicha jalaa baasuun rarraga bilisummaan gahuuf dirqama guddaa qaba. Saamichii fi uummatatti roorrisuun faallaa naamusa waraana bilisummaa Oromoo fi aadaa waboo keessatti balfamaadha jedhe. Waraanni bilisummaa Oromoo wareegama lubbuu kan baasaa jiruuf akeeka eebbifamaa fi warri gochaa akkanaa raawwataa jiran wareegama waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii saba isaaf baasaa jiru irratti cilee dibuuf akka ta'e beekuutu barbaachisa.
gochaan uummata saamuu itti roorrisuu fi doorsisuu ulaagaa kamiinuu waboo biratti kan fudhatama hin qabnedha jedha ibsi kun. Waraanni bilisummaa Oromoo gochoota kanneen callisee ilaaluuf obsa kan hin qabne ta'uu eeruun ajajootni waraana bilisummaa Oromoo bakka garaagaraa jiran yakkamtoota saamicha qabeenya uummataa irratti geggeessanii fi uummata irratti roorrisan to'achuun akka seeratti dhiheessan yookaan tarkaanfii barbaachisu fudhachuun haqa uummata keenyaa akka eegdan hubachiisnaa jedha ajajni olaanaa ABO WBO. Oromoo injifannoo keessan hin xiqqeessina. Saamicha nurraa dhaabaa, sirna dhablummaa nurraa dhaabaa, biyyaan keessanii seeraa wal bulchaa, waraan isin bulchuu hin jiru, uummatatu wal bulchaa, kooree bilisummaa fi bulchiinsaa kan yeroo maal jennaan kan yeroo kan uummataa akkasiif ta'u isa kaleessa si nyaata ittiin makiin. Gama biroon waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo sirna biltsiginnaa kuffisuu fi godhaa jiruun iddoowwan caasaa biltsiginnaa irraa qulqullaa'anitti bulchiinsa uummataa gadi dhaabuuf kan hojjetu koree bulchiinsaa fi bilisummaa kan yeroo fi turu hundeessuu isaa ibseera. Caasaa biltsiginnaa diigaa yeroo deemnutti nageenyi tasgabbii fi bilisummaan uummataa akka hin sarbamne akkasumas murni biltsiginnaa bakkoota gadhiisan kanatti deebi'anii hawaasa akka hin rakkisneef koreen bulchiinsaa fi bilisummaa yeroof turu hundaa'uun barbaachisaadha. Caasaan koree kanaa kutaalee Oromiyaa maratti kan diriirudha jedha ibsi kun. Onoota gandeenii fi bakkeewwan to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galfaman maratti caasaan kun diriirfamee hojii eegaluusaas ibseera. Koreen kun hanga Oromiyaan guutummaan guutuutti harka bichaa lagaa jalaa baatee walabummaa ishee labsattutti qaamni uummata isaa biratti fudhatamummaa qabu kan itti waamamne isaa waraana bilisummaa Oromootiif ta'e kutaalee Oromiyaa maratti hawaasa isaa akka bulchuuf barbaadameeti jedha ajajni olaanaa ABO WBO. Iddoowwan koreen kun ifatti hojiitti seenee jiru keessaa kaaba Oromiyaatti kan argamtu godinni Oromoo Walloo tokko sadaasa 22 bara 2020 irraa kaasee Oromoonni kaaba Oromiyaa Walloo keessaa jiraatan hooggansa haaraa kan isaanii fi amanamu filachuun ifatti hojiitti seenaniiru kan jedhu ibsichi koreen bulchiinsaa fi bilisummaa kan kaaba Oromiyaa Walloo ifatti hojii eegaluusaa labseera. Bu'uuruma kanaan bulchaa Oromoota Walloo ta'uun kan muudaman nama Jaal Tokkummaa Sayid jedhaman ta'uu kan eeru ibsichi Oromoonni Walloo gammachuu fi bilisummaa isaa ifatti labsatee jira jedhe. Hojiiwwanii fi bu'uureffamni koree bulchiinsaa fi bilisummaa yeroo kun jabaatee Oromiyaa mara dhuunfachuutti ni ca'a. Uummanni qeerroo fi deeggartoonni ABO WBO martis caasaa kana cinaa dhaabbachuun Oromiyaa akka tikfattan hayyoonni Oromoo kanneen bilisummaa saba keessanii fi dhaabbattanis hojii koree kanaa akka tumsitan dhaamnaa jedhe. Ajajni olaanaa ABO WBO. Haleellaawwan diroonii kaaba Oromiyaa godina addaa saba Oromoo keessatti murni biltsiginnaa raawwataa tureen hanga ammaa yoo xinnaatee namooti 71 ajjeefamu OMN jiraattota naannicharraa odeeffatee jira. Haleellaa kanaan daa'imman kichuu waggaa 2 hanga guddoota waggaa 70 hanga 80 ajjeefamanii jiru. Qabeenyi uummataa hedduun manca'ee jira. Gabaasi bal'aan itti aanee dhiyaata.